Akkam fedhen dubbadhaame akkam fedhen haasa'u. Jalamni tiyya maa hayyen jennee lammii maal dhaggeeffanne. Saree guddisu osoon basoo guddise. Aduunni baansin cinkuu kiluu sitti roorrisu. La guddisu osoon goota guddise. Turituu joyni sitti roorrisu. Hammaan gowwaa guddisu osoon hayyuu guddise. Toobaan sitti roorrisu. Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu. Egaa marii obbo Waldee waliin gaggeessaa turre waan isinii tamsaasne maraa'u takka takkaan jala deemtanii qalbeeffataniitu ka jedhu abdiin qaba. Egaa waan kun waan seenaa ganna dheeraadha. Waan ofii dhaggeeffataniirraa faayidaa argattanis namoota sagantaa kana yoo hordofan yoo jala deemanii dhaggeeffatanirraa barnoota hubannoota argachuu danda'an jettanii yaaddan maraafis daddabarsuu hin dhiisinaa. Egaa akkuma kurfii dabre keessatti isin dhaammadhee mariin obbo Waldee waliin gaggeessuun ammallee hin xumuramne waan irraa hafe immoo nuun qooddatuuf fedhoo nuun ifatiin hadhas maanguddoon kun kunoo waltajjii kana gubbaatti argamu. Kanaaf isinis akkuma aadaa waltajjii kana bakka jirtanutti obbo Waldeedhaaf kabajaa jaalala ulfina isaanii malu simannaa akka gootan jabeessanii isin gaafadha. Maanguddoo baga jiraattanii nu gammachiistan dhiyaadhaa. Galatoomii atis baga jiraatte. Yaadheera. Hayyi akkam jirtu jajjabaattu? Maan jedhu lakke. Qilleensoo tolee xiqqoo wayye. Hidhoo xiqqoo ishii. Hayyee. Isa biyya keenyaa kuni as jiru kunii fi dur keessatti guddanne sun addaa qaamni immoo isa dursan qofa yaadata. Tan ammaa kun yootti dhufe xiqqoo hin rakkisa. Kanuma rakkoon biraan jiru. Hayyee waan jettan isin jajjabaadha. Irrumaan tanii jedheen abdadha. Egaa seenaa yeroo dabre nuun qooddattan bakka hamma jarattiin bakka dalagaa keessanii dhuftee isin footuutti daqiiqaa 10 dirqamaaf barbaadamta jedhanii fuudhanii deeman waan jiru gaggabaabsitanii nu himtaniitu. Egaa akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee waltajjii kana gubbaatti hubachiisuu barbaadonni kun waan seenaa dheeraadha. Isa alama keessan namni waan hunda takka takka yaadatee qooddachuun danda'u. Kanaaf erga adda baanee booda deebitanii yaaddanii lakkee seenaan waan hafee jiraa itti guutuun barbaada ka jettan yoo jiraate sanaan jalqabnee achii booda waan jiru mootti seenaa kunooti maayikiraafooniin keessan dhiyaadha obbo. Baay'ee galatoomii. Yeroo darbee waa'ee adda bilisummaa Oromoo magaalaa keessaa bahuutii fi Magarsaan faana gara dirree deemuusaa tuqeetan ture. Isan bira darbee waanuma adda addaa tuqaawwan tokko kakaasee too'ii waan deematii san booda deematii ture samaraayizii godheetan ture. Garuu diiteelii isaa keessa hin galle. Amma wanni jechuu barbaade baaroon faan ba'an Finfinneedhaa ba'anii hoggaa ba'anii waan tokko tanan dhaga'iin qaba. Baaroon akka boruu kana yoo deemudhaa ta'u galgala sanii wantoota ayyaana tokko qopheessetii ture. Warra dargii keessaa warra ciccimoo obboleessaa haadha manaa Damisee Bultootii fi eenyu ajajaa waraanaa kan ture jeneraal eenyu kan jedhamu maqaan akkana afaaniin abade. Deebisii immoo Abdiisaa eenyu maqaan isaa Dabalaa Dhiinsaa. Isaan fa'aa afeeree waliin turanii hin boochisee jedhanii of eegadhaa haalli amma deemaa jiru kun gaarii miti. Akka Xinaafuu Abaataa sanii
namumti hin taane mataarra akkasiin hin dhaabbannee jawaadhadhaa jedheetti wannoo jedhee bariisaa san deemani. Bariisaa san hoggaa deemanii anna dhaamsa tokko natti dhaamee ture. Akkuma dur hoggaa jeneraal Taaddasaa Birruunfaanii galgala walgahiirra turaniiti bakka walgahiitii hoggaa dhufu mana isaatan ture waan ta'e walgahiirratti waan ta'ee fi jaagamaanii man jaagamaan jedha Taaddasaa Birruu ala bahii yeroodhaaf ala bahii ala nuu turii jennee kadhannee dadhabnee ani lafuma kiyya irratti an du'aa biyya alaa dhaqee achitti du'uun barbaadu bosonattan seenaa jedhee gadhee amma boruudhaa qabee bosona seenuuf deema. Haala kana dhaqitti warra Baaleetitti warra achitti ijaaraman san Abdullaahii Ganamoo fa'aa warra jaarsolii achi jiran beeksisinaan jedhee dhaqeetti meetan ture. Ammas immoo hoggaa ba'uudhaa deemu asii ba'uu keenyaa tarii karaa sani Sumaaleen rakkoo uumaa jirti. Tarii karaa san haalli yoo ta'uu baate gara karaa sanitti dhabuun keenya hin malaa dhaqiitti Abdullaahii fa'aa gurra buusinaan jedhe. Tolee jedhee tan gurbaan isaan fuudhee deeme medical studentidha fourth no fifth year keessa jira. Isa wajjiniin wannoo keessatti wal beeknaa isatu bariisaa sanoo deemu waraqata tokkos fideenatti kenne warraaqsa kan jedhu an adda bilisummaa Oromoo tokko eega deemuun kenne wallee kanas fuudhii deeminaan jedhee sanatti kenne. Amma nan fuudhatan deeme bariisanuma sana fuudhee deeme waraqatatti san immoo karaa irratti si fattashu wanni nani gochuu qabu gurbichis akkanatti metti kana teeraa keessan wannoo keessa godhadhuuti ofitti dhiinaan jedhe akkasumatti ofitti dheetan ka'ee deemee hoggaa kofalee hoggaa geenyu makiina irraa bu'aadhaa jedhanii bas irraa hin buune nama kana uffata irraa baasanii raawwataniitti fattashu. Amma waanuma godhu dhabnaanan muka tokko xurrii tokkotu jira achi karaarraa fincaanan fincaa'ee tan shufeericha wal beekne hoggaan barsiisaa ture Baalee Warquu jedhama. Oromoodha namichi sun. Na dhiifteen deebii fincaan na qabee achi gadi bu'eetan fincaa jennaan dafii kottu naan jedhee gadi fiigee hoggaan bakka san seenu poolisiin achi akkaasan keessa jira. Waraqata san achi baasee darbuu hin dandeenye. Amma basiin ka'eeraa basii fuulduratti oofaa jira. Amma fiigeetan warquu jechaa tan deeme warra poolisiitiin immoo harkatti marsinaan fiig deeminaan jedhan bira darbee dhageetan basii seenee bira darbee deeme. Inni irraanfadhu amma gaafa san odoonannoo ta'ee nan du'a nan ajjeesu turan waraqata maaliin kooppii 15 meeqan baadheetu deema achi keessatti qaama kiyya keessatti. Amma Magarsaa fa'aatti hoggaan deebi immoo gurbaan sun erga isaan geessee deebi'ee yoo natti himu asii kaanee karaa arsiitiin deema arbaa guuguu karaa dheeratiin dheeraa bira hoggaa dabarru nu dhaabanii jedhe. Nu dhaabanii bu'aadhaa jedhanii jedhe. Bu'aadhaa jedhanii booda hin bu'anii Magarsaanis Baaroonis irraa bu'anii ID kaardii keessan fidaadhaa jedheen ID kaardii fidanii eessa deemte eessa dhaquudhaa deemtu jennaan hojiidhaaf deemnaa ani beeyi kunoo chairman of Icaat naannoo kanatti proogiraama qabna proogiraama saniifan deemaa jedhee waraqata immoo security irraa waraqata kennanii fi warri poolisii waraqata sanitti argisiisee akkasitti bira darbinee too deemnee naan jedhe. Erga deebi'ee gaafa deebi'ee too dhufu natti hima. Amma kuni akkanumatti ta'ee Magarsaan fa'aa deemaniiru. Gaafa Magarsaan fa'aa deeman sani maaltu ture Baaleetti bilbilaniiti. Magarsaan deebi'ee achitti lafa qopheeffatee dhufee jira. Achitti deebi'uun hin oolu barbaadadhaa naannoo sanii jedhaniitti ergaa gadi dabarsu. Ergaa gadi dabarsan kana Shaalaqaa Geetaachoo jedhamu tokkotu jira Magarsaa wajjiniin mana tokko keessa jiraachatii turan hoggaachi jiranu
baay'ee naashinaalistii fakkaata yoo dubbatu garuu securityidha waan Magarsaan godhu waan tokko hin dabarsu ture. Barbaadii jedhuun amma tolee jedheeti gurbaa tokko Yoosef Ayyalee jedhama. Ayyalee Baatii obboleessa Leencoo Baatiiti. Gurbaan suni Magarsaa faa waliin ture. Kooptidii ta'ee natti fakkaata wannoo keessatti undergroundiidhaan sadal keessa taa'eetu akka waa hojjetu. Amma gurbaa kanaan Geetaachoon maal jedhaa? Isumatu natti makaa. Yoosef Ayyalaatitu natti makaa. Karchalleetti natti makuni booda waggaa Karchalleetti walitti dhufne. Magarsaan faan achi abbaan isaa abbaan Yoosef immoo bosona keessa ture gaafa sani. Karaa gannaalee kana. Achi naannoo san dhaqiiti. Yoo achi jiraate iddoo nu qopheessii nus dhufnee sitti dabalamnaa jedhiini dhaqiiti akka jiraachuu isaa nu gaafadhuu jedhuun ka. Amma akkas godhiiti bakka Magarsaan jiru baruu barbaadanii akka Yoosef natti himetti. Booda birrii 10,000 natti kenneetti dhaqinaan jedhee nan naqee oo naquu abbaa biraa akkana jedheetti minaan lakki Magarsaa faana sin dhufne. Tarii gara biraa deeman ta'a sin dhufne naan jedhanii birrii 10,000 isaanii kenneetan deebi'ee hin sobdaa birrii 10 isaanii Magarsaan faana achuma jiru isaanii kennitee dhuftee fidi naan jennaan karaatti shiftaan narraa fudhateen jedheeni jedhe. Amma bifa saniin oduma jiru koorsiin tokko Finfinneetti ta'eeti koorsii san irratti qooda fudhachuu dhaqe Yoosef. Koorsii san tambanu Alii Muusaa achirra jira jedhee Alii Muusaa achirratti maal as keessaa goota naan jedhee achumaa fuudhetti poolisitti na kennee mana hidhaatitti na geessee jedhee aduudhuma san hidhamuusaa natti himanii booda Karchallee galee gurbaan kun. Amma maal godhu san booda Baalee dhabaman jennaani jarri kuni Harar deemanii karaa Harar san barbaadaa jedhanii nama ergu. Karaa san nama erguu isaanii maali tanan bare kanas immoo manuma hidhaa keessatti tan bare. Nama tokkotu gurbaa tokko shufeeridha. Heelikooptariidhaan Baalee keessatti heelikooptariin kufteen mataan isaa fuulli isaa gubatee madaa'eera. Namichi tokkos achuma sababa saniin waan natti fakkaata dhufe. Gurbaan kun maal jedhaa Oromoodha. Jeneraala tokko hambara Waaqoo Guutuufaa wajjiniin achitti lolchiisaa ture. Maqaa isaa amma yaadadhu. Isa heelikooptariidhaan fuunee naannoo Adam Jiloofaa naannoo san naqanii tooyi Magarsaan faan naannoo san hoggaa jiraatan qorachuudha. Heelikooptariidhaan achi dhaqnee hoggaa achi deebinu heelikooptariin kuftee raawwatteeti jeneraaltichi hin du'e. Anis gugubadhee tan akkanatti raafee mana hidhaa galchanii amma na fidanii jedhee seelii tokko keessa waliin turre maakalaa itti gurbaasan. Magarsaa achi barbaadanii hin dhabanii jedhan isuma wajjiniin immoo ilmi namicha sanii ilmi jeneraalticha sanii Finfinnee keessaa hoteela qabaa isas qabanii fidanii achitti galchaniiru. Jarri kun lamaanuu akkuma tasaa seeliin keessa jiru namichi kun baay'ee na dhukkuba gaafa sanii natti dhiyaataa nama biraa wajjiniin hin dubbatu nama guddaadha. Maallaan jedhee waan akkatti Magarsaan Baalee keessaa bade deeme akkatti achi keessatti barbaachisaa dhabanii to'achi deemanii booda Harar dhaqanii Hararis dhaqanii raawwatanii bakka jaarraan jiru san achi jira jedhanii achi dhaqanii bakka sanii dhabanii maaltu ta'ee amma Baaleen jiru Hararin jiru Arsii keessa jiraachuutti irra maal jedhanii raawwataniiti asii gadi East Shawaa kanarraa milishaa 100 asii achi qajeelchanii Harar irraayis milishaa 100 as qajeelchanii asii irraayis qajeelchanii Boorana irraayis ijoollee fidanii
marsanii raawwatanii hundumtuu bitaa mirgaa dhufee bakka tokkotti akka dhufu jarri sun caakkaa keessa barbaadanii. Amma haala saniini haalli sun immoo lafarratti akkamitti akka mul'achaa ture gaafa Magarsaan faan achi deemanii Arsii dhaqan lafarratti mul'achaatii ture. Amaan Nuuraa Oonutti himuu achi ture. Garanaa fi garasiin dhufu jedhee girrisanii har'a karaa kanaan dhufanii raawwataniiti mana nu keessa jirru wannoo jedhu qotee bulaan ijoolleen iyya dabarsaa jedhu horiin akkana horiin midhaan horiin geedalli horii fixxee maal hoggaa jedhan jarri suni dhufte jechuudha jedhan. Amma jarri sun hoggaa dabarsanii warri mana keessa jiranii hundumtuu hin dhokata mi'a irratti guuranii wannoo godhu san booda eessa warra kanaan eessa jiranii as turan garam guran asiin kunoo karaa kanaan karaa san caakkatti nam'anii jedhanii karaa bahaatitti hoggaa qubatti qaban jarri girrisanii karaa sanoo deeman jara achii baasanii karaa wessiititti immoo akkasitti waan akkasii hojjechaatii turanii jedhanii warri qotee bulaan naannoo sanii. Isa kanan wannoo jedhe gaafa sani. Amma maaltu ta'ee haaluma kanaan odoo jiru haala kana bira odoo hin gahini Magarsaafaan achitti baqachuu bira odoo hin gahini jarri dhaqanii baha waraanatti dabalamanii achitti lolatu ka'ee lola sanirratti Baaroon faa wareegamanii. Gaafa Baaroon wareegaman si'a tokko dhufee ture Amaan Nuuraa xalaa fidee dhufee xalaa sanii nutti kennee xalaa san isheetu faattan dabarsee xalaa lammataa kan fide waa'ee du'a Baaroo faatanii. Xalaan sun baay'ee dheeraadha gara peejii 10 caalaa hunda isaa dubbiseera. Wanni isaan jedhanis baay'ee komplikeetididha. Isa biratti immoo kaaseetii takkatu jira. Kaaseetii sanis wannoo takka raadiyoo takka bitadheen wannoo nyaattu kaaseetii kana nyaattu achi keessa godhee dhaggeeffadheera. Maali kan jedhu nama tokkotu dubbata achirra. Maali jedha waraanni bilisummaa Oromoo bal'achaa dhufee guddachaa dhufeera. Nan lafa raasaa jira. Amma waraanni kuma 5 meeqatan ta'u walloo naannoo walloo safaree jira. Qubatee jira. Iluu Baaborii fi Wallagga keessa immoo 15,000 qubatee jira. Maal jedhee dubbata namni kun. Inni kuni Amaan Nuuraa waliinis dubbachuudha yeroon arganne dafee ofirra deebi'ee inni amma maaltu ta'ee booda maaltu ta'ee Magarsaa fa'aatu mucaa tokko erga. Mucaan suni madaa qabaa madaa'eera lolarratti rasaasni rukuteera. Xalaadhuma takka xiqqoo baay'ee walakkaadhuma waraqataa natti barreessee raawwateetti mucaan kan akkana rasaasatu keessa jira gargaaradhaa kan jedhu natti kenne mucaan natti kenne mucaadhanii eessa qubattee jennaan Markaatoon qubadhee wannoo mattaawaqaa qotee bulaa achi naa baasanii naa kennanii dubartii takka durbiitiyyatu jira ishii biran qubadhee naan jedhe inni immoo gaariidha achuma qubadhuu jedhee tan horii kenneefi ammuma deemee achiin jedheeni booda maal gochuutu narra jira akkiimitti geessuudhaayi booda obboleessa haadha manaa Baaroo Dr. Tasfaayee jedhama. Tasfaayee Bultoo hospitaala Zawditu hospitaalan jedhamu Anfilwahaa keessa jiru tokko achi keessa hojjeta. Booda isa bira dhaqii naan jedhani namatu naa kennee adreesii isaa naa kennee waan hunda dhaqitti dubbisii naan jedhanii tan ka'ee dhaqee achi dhaqee tan haala jiru waan hundaa ittan hime maal naan jedhee tole gaariidha. Bor malee iftaan sa'aatii namni itti mana asii hojiirraa dhiyanaa ba'u yeroo san fidii kottuu naan jedhe. Tole jedhee tan fuudhee dhaqeeni ittan kenne ati deemii naan jedhe.
nan deemee sa'aatii tokko booda kootu deebi'i kootu naan jedhee nan deebi'e sa'aatii tokko booda deebi'ee hoggaan dhufu wannoo godheera rasaasatti keessaa baaseera fuudhiitii galiitii torban tokko booda fidii kootu naan jedhe qorichas maal kenneefi booda gurbaa nan deebi'ee gurbaa every other day wal agarra gurbaa kanaan san booda. Amma gaafa olumatti waan san gaafa fayyuu bilaarzaa qabaa naan jedhee bilaarzaa saniifis qoricha kenneefi hin fayyise gurbaadha. Gurbaan suni waan du'a baaroo kana faa waan baay'ee hima. Waraana keessa boodii gaardii magarsaatan ture jedhe. Amma gaafa baaroon faa du'an sani eenyutu ajjeesee baaroo hin jedheen warra jaarraa ofiin jedhamu tokko naan jedhe warri jaarraa kun maal isaan yeroo sanii jedhe sargogabbi warri Sumaalee kun nasi namni baay'een gadi bu'ee dhaqeetti hidhatee too dhufee jedhe namni gara 900 moomeeqa hidhatee dhufee achi keessaa ajajoonni isaanii akka jiranitti Sumaaleedha. Kun Oromoodha akka jirutti taankii 4 moomeeqa qabu naan jedha gurbaan kun. Taankii 4 qabu booda maali warri Oromoo kun irratti dubbataniiti OLF naannoo san gaafa sosocho'aa jira. Maaliif meeshaa kana fudhannee OLF itti makamnee kan jedhu yaadni ka'ee. Okay haa goonu maal goona jara kana jarattii tuni warra liidaroota gubbaa jiran kana hafinnu Sumaalee. Ishee hafinnu jedhanii booda warra achuma keessa nama isaanii wannoo akka godhatanii jarattii fixanii taankii arfanis anoofu Oromoodhumaa jedhanii fuudhanii dhaqanii allayyaa bakka tokko keessa kaa'anii amma adda bilisummaa Oromootitti makamnaan adda bilisummaa Oromootitti makamnu akkanumatti lollanuu kan jedhu irratti wal mormanii naan jedha. Amma garuu jaarsa tokkotti isaan keessa jira. Jaarsi kuni ijoollee. Muka tokkotti jira. Mukni isaan jala ta'anii muka kana argitu mukni kun amma umuriin isaa waggaa 100 caalaa. Muka kana ammuma jala kanaan rukuttee too'i kuffisuu hin dandeessu. Muka kana kan asii jigsuu dandeessu dura damee isaarraa cirteetti muka kana kuffifta malee akkanatti hin kufu. Kanaaf jarri kun bara baay'ee jiraatanii isuma tokko asii kaatee humna manaatiin jara kana buqqisuu hin dandeenyu. Amma ijoollee keenyatti makamneetuma ijoollee keenya kana wajjiniin humna wal jajjabeessinee too'i lolatti fufuu qabnaa kan jedhu jaarsi kun akkana jennaan gorsa isaa fudhatanii wannoo ta'anii odoon beekamini baaroon faaniin du'anii gaafa baaroon faan du'an sanii jarri sun bakka lamatti gargar ba'anii warra adda bilisummaa Oromoo jedhuu fi warra jaarraa jedhutti gargar ba'anii naan jedhe. Sanboota lolatu ka'ee lola sanirratti meeshaan isaan dhagaa guuranii dhufan hundu dhimma itti bahamee guyyaa 3 moo guyyaa 4 wal lolanii jedhe. Gaafa lolli sun lolamu Damissee Bultoo obboleessi Tasfaayee Bultoo yookiin immoo haadha manaa Baaroo naannoo san ture ajaja jeneraala maal ture naannoo sanii lola sanii dhaabbatee ilaalatii ture naan jedha tokko baqatee as Jarmanii kanatti dhufee gaafa san isa waliin ture shaamballiidha moo shaalaqaa ture gaafa sanii jala bifa ta'een alaaba'ee raawwatee biyyatti hin deebine alatti hafe namni kun. Amma jarri lolli kun hoggaa laaltu waan Oromooniif Oromoo wal loluun fakkaatu. Waan immoo diinni biyyi lama wal lolu fakkaata lolli suni. Booda garuu meeshaanis harkaa dhume jarri suni gartokkeen isaanii maal ta'anii dargitti harka kennatanii jedhe. Achaan ture laalatii ture naan jedha namni. Dargitti harka kennatanii gartokkeen isaanii baqatanii gara Jibuutiitti deemanii gartokkeen isaanii meeshaa harkaa qaban lafa qotanii boolla keessa awwaalanii qotiisatti mana isaaniitti deebi'anii
gartokkeen isaanii immoo adda bilisummaa Oromootitti dabalamanii waan akkasii naan jedha. Bifa kanaani rakkinni suni an ture kana fakkaataa ture naan jedhee gurbaan kun gara ji'a 6 ture gurbaa kana achitti deebis fayyeera gurbaan Bilaarzanis dhiiseera madaan isaatis fayyeera hoggaan hojiidhaa bariisadhaa hoggaan ba'u bakka tokkotti gaafa guyyaa tokko lama bakka tokkotti wal arguun hin danda'amu. Bakka adda addaatitti wal argita malee. Yeroo na bira dhufaa amma maalinni deebi'uun barbaadaa garuu karaan suni gaarii miti naan jedhee falan barbaadaa fi ture tokko Salaale keessatti wannoo tokko dhaabudha qabsoon godhamaatii ture. Booda jarri sunis nu wajjiniin qabamanii hidhamanii achitti erguudhaaf qophaa'aatii ture. Hin taane innis booda warri dakaa dhufanii too karaa Ambootitti bosona galan sunis achittis erguudha hin dandeenye. Booda olterneetiif hin jiru karaa Arsii kana keessan loojistiikii keessa waan hojjechaa turee fi karaa namni Finfinnee keessaatti bahu irratti hojjechaatii turre. Asiin gadi karaa Arsiitti karaa Asallaatiin dhaqee karaa sanii. Anuyyuu yoo rakkoon narra ga'ee karaa saniin dhaqee tan jara keenyatti dabalamaa tan jedhu waan akkasii tokko piroogiraama tokkoon qaban ture. Karaa sanis qopheessee gurbaa sanii hin taane booda horii kenneetti fani achumatti deebi'iiti yookiin warra keessatti galii yookiin karaa Sumaalee bahi jedhee tan horiillee hin qabu. Maal jedhama waan ittiin liqeeffatan tokkotu jira liqeeffachuu dandeessa damooza keetirraa waan sardii isarraa liqeeffadhee san horii san kennee fi erge gurbaasan. Amma maaltu ta'a kana booda erga inni achii deemee booda nuyi hojii keenya san jalqabne hojii amma achi keessatti hojjetamu san isheetu wajjiniini yeroo dheeraa waliin haasofne yeroo dheeraa waan ta'e oduudhuma kan dur kana odeessina amma odeessuun hin jiru amma maal gochuu qabna jaarman silaa hin jiru asii maal gochuu qabnaa jennaan deebinee of ijaaruu akkuma gaafa sanii of ijaaruu qabnaa kan jedhu kanarratti walii gallee mee sagantaa adda bilisummaa Oromoo harkoo qabaatti fidi jennaan tolee jedhee dhaqee barbaadee fidee isanatti kennee isarratti dubbifnee waliin irratti diskasii goone amma hojii addaanaa hirannuu naan jedhe jennaan maal hojjechuu barbaaddaa ati naan jennaan ananii waa'ee jaarmati irratti hojjechuu barbaadan jedheen waa'ee jaarmaa kana sababa waa'ee baaleetiin hojjedhe sanirraa aayidiyaa xiqqoo nan qaba kitaaba warra chaayinaa tokkos dubbiseera akkamitti akka namni organaayizidii ta'uu qabu disipiliinii maal akka ta'uu qabu isa kana qofa odoon ta'in kaaseetii takkatu jira kaaseetii magarsaan natti kennite akka ganama odoon faxara nyaadhu anan dhaggeeffadhu akkamitti akka namni organaayizidii ta'uu qabu akkamitti akka seekiriitii irraa of eeguu qabu waan akkasii aayidiyaa waan an qabuuf isan godha jennaan namni biraatti godhamee naan jedhe okay maalan godhare mee loojistikii nuu qabadhuu naan jedhe. Loojistikiin kuni maalin? Loojistikiin kuni akkatti waraanni waan ta'e argatu akkatti waan sun qajeelfamu maal naan jennaan waa'ee loojistikii quban qabani. Mee yaada isaa naa fidin jedheen yeroo xaanutti poointii 4 moo meeqa fidee naa kenne akkatti waan ta'e walitti qabamu. Akkatti immoo wanni sun deemu makiinadhaan bakka adda addaatti akka darbu maal naan jedhe nan quubsine ka'eetan Kennedy Library dhaqee dikshineeridhaa fi insaayikilopiidiyaa keessa barbaade loojistikii maal akka ta'e xiqqoo achirraa aayidiyaa inni nan quubsines aayidiyaa amma tokko argadheetan deebi'ee waa hojjechuu jalqabe kaa'ama. Amma dura waan san irratti piroogiraama loojikii koomitee kana baasee raawwadheetan amma maal gochuutu narra jira odoon jaarmicha wannoon godhin
koree takka dhaabuutu narra jira. Koree san immoo iyyuu eenyu wajjiniin nan hojjedha. Nama barbaadutu narra jira. Nama barbaadee tan namni walitti dhufuudhaan dandeessu beesiya tokko nama 2-3 taatee yookiin immoo hoteeluma tokko keessatti nama 4 taate namni 2 achi taa'ee as taa'ee dubbannee raawwannee booda tokko achi ka'ee dhufee waan asitti dubbanne sana akkasitti walitti dabarsina malee walitti dabarsuu hin dandeessu. Yookiin caakkaa dhaqnee caakkaa keessa aduu ifachaa achitti haasa'uu qabna malee akka koomiteetitti hojjechuun hin danda'amu ture. Maalan godhee koree tokko naabe koree nama 4 qabu. Ana wajjin 4 nama gara biraa 3. Koree kana nama 4 nama 5 qaba malee koree nama 2 bakka tokkotti nama 2 bakka tokkotti. Amma jara san keessa tokko Asaffaa Baalchaa jedhama. Innillee wareegameera. Nu waliin illee mana hidhaa ture. Nama gaafa addi bilisummaa Oromoo ijaaramu wannoo irraa 73 irraa jalqabee too keessa jiru. Looyariidha immoo namichi kuni. Amma tokko hiriyaadhuma kiyya ammallee olumas dhukkubsatee biyya alaa jira, Niw Ziilaandii jira. Jara kana lamaana walitti fidee jarri kun lamaan kun waan wal beekaniif walitti fidee isaan akka koree tokkootitti akka hojjetan. Koree san keessa akka hojjetan. Karaa biraatiin immoo mucayyoo takka obboleettii Yiggazuu Bantiiti. Ishiis immoo namni walitti na fidee yuunivarsiitii baratti turte. Ishii wajjiniinis nama biraa wajjiniin waan akkasii godhaatii turre amma bifa saniin organaayizii godheetan amma maali tan ta'e piroogiraamni jarri kuni koree tan akka babal'isan akkamitti akka babal'achuun qabu. Koreen tun immoo maal jechuu danda'u tokkoffaa akkamitti qorichi akka argamu akkamitti baandeejii warri bakka madaan kana achi baandeejii bitaatii nu ergaadhaa jedhaniiti erga fidee dhufa wannoon amaannuura. Baandeejii san immoo argachuu hin dandeessu. Warra kiliinikii yoo dhaqxee kiliinikiin waraqata fidii jedha wannoorra hin argattu maakiimirraa waraqata fidii jedha. Amma isa warra wannoo keessa hojjetan, warra hoteela keessa, hospitaala keessa hojjetan karaa isaanii hospitaala hatanii akka baasan. Deebisiiti immoo warra faarmaasii keessa hojjetan, faarmaasii keessaa dhoksaadhaan ifa baasanii wannoorraa waraqata fidoon jedhiin akkatti sii gurguran waan akkasii san irratti hojjechaa turre. Kophee nu bitaatii nu ergaadhaa jedhu. Kophee san bituudhaafi kophee nama 4 bitaa erga hoggaa jedhanii har'a bakka tokko kophee 2 bituu hin dandeessu gaafa san. Bakka adda addaa deemuu dandeessa. Kophee akkasii bitaa jedhee too'ii namatti hiruun qabaatti kophee tokko fidii jedhee. Kan biraa immoo maalinni horiis hammi ta'e namni amma danda'e walitti buusuu kan jedhu wannoo kanatti ture. Kan biraa immoo faarmaasiin warra faarmaasii qabanii akkamitti firawoo qabaatan akkamitti keessa seenanii tokko as keessatti kooptii gochuun akka malu warra immoo maalinni dukkaana qabanii dukkaana san keessa amma waan nama jedhu kan achi keessa dhoksaadhaan nu akka kennan warra san irratti warra organaayizii ta'u warra immoo makiinaa qabanii makiinadhaanii waan ta'e akka nu gargaaruu danda'an. Namni tokko yoo magaalaa keessatti expoosdii ta'e nama sanii achi fuudhanii too'ii magaalaa keessaa baasuudhaan nama nu gargaaruu danda'u yookiin immoo namni tokko hin dhufa ta'e nama magaalaa keessatti nu fiduu danda'u. Fakkeenyaaf akka muhee kana muhee sanfaa. Deebisiiti immoo namni tokko yoo expoosdii ta'e namni suni hamma magaalaa keessaa ba'utti bakka inni boqachuu danda'u mana eenyu turuu danda'a kan jedhu. Waan akkasii san irratti organaayizii godhaatii turre.
baay'ee almost successfully amma ta'ee natti maal amma yeroo gabaabaa waggaa sadii maal keessatti fakkeenyaa fi kaffitanyaa qabalee gara 300 moo meeqatu ture kaffitanyaa 25 akkanati. Kaffitanyaa 25 kana keessa nama Asaffaan kun Asaffaa Baalchaa kun baay'ee nama cimaadha. Ijoollee barbaadee ijoollee Salaalee kun bakka isaan jiran bakka hundaa barbaadee ijoollee san bakka bakkatti ramadamanii kaffitanyaa 25 san bakka 5tti irree kaffitanyaa 5 keessa qabalee wannoon tokko koreen takka akka ijaaramtu waan akkasiisan organizii goonee turre. Achi keessa'uu kaayee 2 ijaarree turre sadaffaarra odoo jirru hin qabame warra nama gara 15 moo meeqatu amma gaafa saniitti wannoo ta'e akkasumatti ijaaraa oduma deemnu gaafa kaan amma maali kan ta'e koree 7 moo 6 moo 7tu ture. Economic committee ni jira, foreign committee ni jira, logistic committee ni jira, organizational warra akkasii kanatu jira. Amma jarri kun 7 bakka tokkotti dhufanii waa hojjechuun baay'ee security'n isaa waan hin danda'amneef bakka 2tti addaan hirree jedhanii. Okay. Bareeda komiteen 4 bakka tokkotti. Komiteen 3 immoo bakka tokkotti komitee 3 keessan ture finance komiteedhaa fi foreign committee logistic komiteen bakka tokko ture. Achi keessa finance komitee Awwaqaa Gabrasillaasee suutu keessa ture ammallee hin jira Finfinnee jira. Foreign komiteen immoo Namaat Isaati. Nuyi walitti dhufnee Sheetutu walitti nu fide bakkeen itti wal geenyu hin jiru. Awwaqaan makiinaa qaba. Makiinaa saniin dhufee raawwatee nu fuudhee bakka tokko bakka dallaa keessa taa'anii tooyii buna faa dhugan maal jira makiinaa san keessa teenyetti waan ta'e ajajannee achi keessatti walga'ii goona bifa saniin deematii turre. Amma akka itti walii galame kaayii isheetuun koree kana cherii godhee waan nu asitti dubbannu kana ajendaa tokkotu dhufa. Ajendaa dhufu san irratti diskasii goona waan nu irratti walii galle fuudhetti deemee executive committee irratti fida isheetun. Namni gara biraa immoo nagariidha. Nagariin immoo jara san komitee san arfan cherii godha. San booda innis fidanii jarri sadee wal ga'anii raawwataniiti. Ani isin jettan suni kana achi jedhame kana waan akkasii san akkamitti akka hojjetamuu danda'u waan akkasii kana irratti jechaatii turre. Amma isheetuun baay'ee nama naashinaalistii tokko garuu nama awkwardii wayiiti. Amma yoo dhufe waan tokko hoggaa dubbatu natti hin tolu fakkeenyaa fi warri dur kun akkana nu godhanii maalii nu godhanii jarri kun warra hiriyoota wiskiitii warra abelijiitii warra soddaatii warra maalitii jedha dhufee tooyi walga'ii keenya irratti. Amma isheetu kophaatti waametan lammata akkana hin jedhin kun gaarii miti. Maa himuu qabna yoo kana hin himin kana keessaa bahuu hin dandeessu. Akkasitti himoti ka dura organizii taanetti organizationalii waan san balleessina malee akkanatti hojjenne maayyuu namni waliin deemuu hin danda'u. Waan akkasiitan jechaanii ture. Kun akkanumatti itti fufe. Akkanumatti itti fufee maaltu ta'ee gaafa tokko Amaan Nuuraa dhufa. Ture gaa yeroo amma jarri duratti sitti hime suni warri Sidaamoodhaa dhufan warri Gamaa dhufan jara kana olii gadi ari'aa turanii maal ta'anii erga karaan qabbanaa'ee jarri hin deebi'anii. Hundumtu duubatti deebi'eera.
Amma waan tokko waan inni irraan fadde maali seete gaafa sanii warra lola san irra turan keessa ijoollee warra Karrayyuu ijoolleen torba isin miseensa adda bilisummaa Oromooti wannoo himuu diddan jedhanii qabanii fidanii Karchallee nu bira. Ijoolleen kun ifaanuu natti maatii turan waan san. Kan biraa immoo ijoollee warra Booranaa dhufantu warra gaafa san akka milishaatitti fidantu adda bilisummaa Oromootitti harka kennate. Adda bilisummaa Oromootitti harka kennataniiti karaa booda karaa bahaatiin dhaqanii bakka tokkotti nama torba jedhanii nama torba dhaqaati naannoo kana waan jiru wannoo godhaa jedhanii nu erganiitti booda dhaqnee tooyii wannoo dargii keessa seennee nu marsanii nu qabanii jedhan. Qabaniiti ijoollee san Karchallee fidani. Ijoollee sunis natti himteerta wanni sun akka ta'e waan nama tokko afaan nama tokko keessaa ba'e miti gara afaan adda addaatiin itti dhufe wanni sun 100% right. Amma maali jetti ijoolleen suni nama 8 moo meeqatan qabam nama 16 moo meeqatan qabamne harkatti kennanne achi keessaa 8 hin galanii Booranatti galanii namni 8 achitti hafnee jedhan. Nuyi namni lamaan kun akkasitti hojii dhaabaanee booda akkasitti qabamnee dhufnee jedhanii toonatti maatii turan. Amma kaawwannumtuun qabbanaa'eera. Wannoon faanis Magarsaan faanis sosocho'uu danda'aniiru. Amma Amaan Nuuraa ergani. Amaan Nuuraa yeroo dheeraa booda dhufee telefoona naa bilbilee anaa naan jedhee beellama qabannee tan bira dhaqee beellama qabadhee bira dhaqee tan waraqata fidee dhufee baay'ee wannoo ta'eera daalachaa'ee akka gaafa duraa san hin jiru. Gurbaan kun nama cimaadha agartee gaafa ijoollummaasaa gaafa warri Maccaa Tuulamaa Arsiitti walgahii guddaa godhe. Abbaa kiyyatu organaayizii godhee jedhe achan ture abbaa kiyya wajjin walgahii san irran turee jedhe nama baay'ee cimaadha gurbaan kun. Amma baay'ee dadhabeeraa hin dhufee waraqata akkuma duraanii san duraani Magarsaan anaafis xalaanaa erga anjaarmatis hin erga. Amma miilan anuma jaarmaa qofa erganii baay'ee rakkoorra jirraa horii nu ergaadhaa kan jedhu. Amma kaayii waan akkanaa kanatti jiraa jedheetan kuyeedhani bariisaa keessa wal cinaanuma teenya ruumii tokko keessa wanni waliin hin dubbanne hin jiru akkuma amma waliin haasofnu kana achi keessatti harkaan waa'ee bariisaa hojjechaa afaan waa'ee Oromooti tan jennu gurbaan tokko Bulloo kan jedhamus hin jira. Innis immoo nama naannoo Shaashamanneeti garuu akka keenya san waan san keessa seenu hin sodaata baay'ee dubbachuudha amma lubbuu isaa maal du'eera. Amma waan kana ishii tan dubbadhe akkana jennaani meeshaan gaafadhaa naan jette boora dhaqxeetti wannoorraa maalin keessa guddinaarraa birri 4,000 fiddee dhufte. Baay'ee gammadee raawwadheetan isheetutti kenne kinoo horiin isaan barbaadanis ammi kun argameera hin jedheeni tolee jedheen irraa fuudhee deeme gurbaa geggeessee yoo deebi'u horiin kun hin barbaachisu amma isaan hin barbaachisu waan rakkina hin qabani horii kana bakka fuutetti deebisii naan jedhe. Makka akkamiin barbaachisu hin teessifatanii yeroo ta'anuuf isaan biran taa'u maaliif deebi'a horiin kun deebisu maa rakkoon hin jiru maal naan jedhee dhaqeettan fuudhee kuyeetti kenne kuyeeniin deebiftee keessa guddinaan imimmaan buusee boo'ee naan jette horiin sun akkasitti deebi'uu isaatiif. Na booda akkanumatti deemaa ture isheetun xiqqoo baay'ee rakkisaadha maalin
jireenyi akkaataan itti jiraatus wannoo miti. Ani fakkeenyaaf mana takkana mana hirribaa takkanan obboleettii fi wajjin keessa bulunan qaba. Si'a tokko achuma dhufee siree takka meetira takka dhufee achirra waliin bulla. Inni achi miila kiyya boraafatee anas miila isaa boraafadhee tan siree sanirra wajjin hin rafna turre. Amma sijaaraa kana hin tuutu waan biraati. Caatiin kun afaan isaa keessaa hin bu'u. Caatii kana qaba. Kanaaf caatiidhaaf horii barbaachisaa, sijaaraadhaaf horii barbaachisa. Horiin ittiin jiraadhu jedhanii kennaniif isan ga'u. Amma warri kun hin qananiyaa, horiidhaan hin qananiyaa, akkanatti rakkannaa maal naan jedha deemee immoo horii yoo argate hin badaa. Bakka inni dhaquun beeku horiin sun yoo dhumte hin dhufa akkasumatti waliin jiraachatii turre. Amma hin balaaleffata warra bilisummaa Oromoo kana warra balaaleffatu sun warri balaaleffatu sun achi hin jirani. Maal eenyu balaaleffata amma warra akkasii sun hin jirani. Hoo jetteeni manuma jedha amma booda maaltu ta'ee ammas amaan nuuratiin ka amma akkaataa dura amaan nuuraanatti bilbilu sun hin geeddarame miila kana. Nama biraatitti akka dubbatu namni biraa sun akka dhufuusaa akkanatti akkas godhe dubartii wayititti na dabarse boodaan bare dubartiin tun eenyu akka taate mana hidhaatitti han bare yoo ishiitti bilbila amaan nuuraa ishiin immoo nagaa fattee raawwattee takkam irra maalin naannoo akkasii dhaquu hin dandeessu naan jetti. Naannoo akkasii dhaquu jechuun bakka gurbaan itti dhufu akkasitti wal qunnamna turre. Gaafa tokko hin bade isheetun dhufee na bira bulaa garuu hin bade na jalaa. Walumas gara guyyaa meeqaa torban tokko kana ta'uuf hin jiru dhufu. Eenyuun bilbilee eenyuun gaafadha namni ani gaafadhu hin jiru. Amma maaltu ta'ee waggaa kana keessa amaan nuuraa dhufa. Amaan nuuraa dhufeetti dammaqachitti bilbilaa. Dammaqachinatti bilbiltee nan naqee waanuma hundaa natti meen rakkootu jiraa. Jedheetti waraqata natti kennee waraqata san fuudhee galee banee uggaan laalu rakkinni guddaan akka jiru. Qabsoon Oromoo naannoo kanaanii dhumachuudhaaf deema akka amma jiru kanatti. Yookiin haalli tokko geeddaramee yeroodhaaf gadi ba'amee waa gochuu yookiin immoo iyyuu asuma keessatti amma tokko gangalachuudhaaf birrii 25,000 nu barbaachisa. Maal kan jedhu. Amma kana eenyuttani maqaa isheetun hin jiru. Numan eegee guyyaa 4 booda deebi'utu narra jiraa naan jedhe gurbaan. Guyyaan arfan suniin dhumee amma guyyaa 3 akkanatti naa dabaliin jedheen. Tolee jedhee guyyaa 3 itti naa dabalee. Ammas hin dhufu. Amma dadhabnaanani daareektilii Mulugeetaa bira dhaqe. Mulugeetaan immoo dhukkubsatee kiliinikii tokko keessa ciisa. Kiliinikii san keessatti immoo wannoo ta'ee too'ii poolisii achi dhaabbatee si galchee toosii wannoo godha waliin dubbachuu hin dandeessu. Si'a tokko dhaqeen ture. Amma wannicha waan an baree fi waraqatatti tan achuma godhee tan lakkii kana wajjin nan dhufeen biraa maaliin leencuunfaan ergachii ba'anii waraqaan dachi barreeffamu OLF itti jedhameeti leadership jedhamee tan barreeffamu. Leadershipiin as hin jiru. Akkana jedhamee too'ee barreeffamuun hin jiru. Leadershipiin fiildii jira kan jedhuun booda hin geeddarame wanni suni achumaa isa dhiisaniitu akkanumatti barreessuu jalqabanii. Amma booda maaltu ta'ee birrii 25,000 kana wajjiniin kan dhufu waraqata artiikilii 24 moo meeqa qabu tokkotti dhufa. Waraqanni kuni addi bilisummaa Oromoo reorganized ta'uu qabaa kan jedhu. Warri naannoo magaalaa hojjetamu kuni kanaaf coordinating komiteen tokko
ijaaramuu qaba. Koordineetiin koomiteen kuni tan hooggana fiildi dirree jiru, hooggana magaalaa keessa jiruu fi hooggana ala jiru walitti fidu. Inni kun immoo heedkwaartariin isaa Finfinnee keessa yookiin naannoodhuma Finfinnee ta'uu qabaa jedha. Waan an amma achi keessaa yaadadhu keessaa. Amma waraqanni kun lamaanuu na harka jiraa dubbisee yeroo argadhee sirrumattan dubbisee lamaanuu. Amma maalinni ka ishii tana tan horii kana fuudhee tan asuma mutaantii keessa godhadhee tan galee poolisichi waan hundaan na fattashee maal galii naan jedhe galee tan achi keessaa baasee Mulugeetatti agarsiise. Mulugeetan maal gochuu dandeenyaa jedhee oduma kana wannoo goonuu namaat dhufte. Kana irratti diskasii goonee Uma rakkoon hin jiru kun solvii goonaa jette. Okay, kaashiin solvii gooti. Jennaan oomittiin jennaan daddafee ta'uu qabaa jennaani boru galgala ta'uu danda'a naan jette boru ani biiroo bariisatan jira achumaa naa bilbilin bahu achi taa'ee tan eegahin jedheen naa bilbiltee tan gan biiroodhumaa dhaqee birrii 25,000 fiddee natti kennite. Nan gammadee ishee ammallee hin jiru. Kaartuunii dhuma tokko keessa guutee fiddee natti kennite isa fudhadhee tan. Amma waan tokkotu ture immoo waraqaa isa wajjiniin tan dhufe mu'eetu obboleettii isaatii xalaa barreesse. Xalaa inni barreesse san obboleettii isaatii kennee tani anis deebii nan barreessa fi naaf ergitaa deebii naan jette tolee gaafa namni deemu dhufe sirraa fuudhan jedheen. Amma na yaadadhee isheetun silaan jiru gurbaa kana boru galgala dhaqee itti kennuun qaba. Burumooyyuu achi bahee ishiirrees xalaa fuudhee wannoon jechuun narra jiru asumaan itti godheetan xalaa irraa fuudha jedheetan karaa maastaaqa ministeera duubanii manni ishii ka'ee achi dhaqee waraqata xalaa barreessiteerti xalaa natti kenniteetan amma asiin karaa kana naanna'ee deemurra asiin karaa kana markaatotti achi ce'ee basii fudhadhee too'ii hin galuu jedheetan laga takkatu jira. Laga san dhakaa gurguddaatu jira. Bishaan achi keessa jala rorororor jetti. Amma mana ce'a jedheetan ogummaan naqee qarqara lagaa ga'u durriyyee warra maashiin kun garanaa fi gara siinatti yaa'e. Bakkuman jiruun of wallaalee utaalee tuman dhakaa sanirra utaalee tan bakka tokkotti miilli bishaan keessa seenee tan dubartoonni lama gamarra yaa'u. Isaan na laalanii boodaachi baheetanii haftee naan jedhan hafe jedhee tuman anteena as mallatkan jedhu na duubaa jarri. Amma bira darbeetan gogaadhumti tokko akkanuma oduman urgufamu fiigee dhaqeetan Faasikaa Hotel kan jedhamutu jira. Faasikaa Hotel keessa seenee tan dukkana tokko keessa seenee ofumaa wallaalee hin ciise. Walichi sun harka jira jedheetan amma booda achi tureetan maal si ajajamnu jennaan meefachuu naman eegaa jedheetan jara ofirraa deebisee booda achuma tureetan achi ka'ee fuuldura isaa basii mana kiyya bira darbutu jira. Basii kiyya fudhadhee galee amma xalaan barreessee Magarsaatti akka organizationalii odoo hin ta'in Magarsaa akkana rakkootu jira. Rakkoo saniini wal arguu hin dandeenye warra liidarshiippiidhani jedheetan xalaa barreessee fi lafa godhee obboleettiin tiyya achuma jirti irbaata nyaachuudhaaf waggaa taanuu dhufa isheetu. Inni dhufe eessaatti badde? Bakkuma ta'eetan badheessa. Eenyu natti mudi eessatti baddeen jedheen akkana gurbaan dhufee too'ii si barbaadee san na be'eessa dhaqxe. Karaa Shaashamannee kana bakka tokko dhaqeetan achi deebi'uu dadhabee maal naan jedhe. Jennaan nama waan akkanaatitu ta'e. Dubbiin amma wannoo ta'eera gurbaan hin muddama nan deema jedheera boru deema.
no iftaan deema. Waan akkanaatitu ta'ee ani immoo ati hin jirtu jedheetan kun waan kana barreesse Magarsaadhaa fi ati waan goote godhi jedheetan horichatti kenne tolee jedhee fuudhee deemee bariisaa san geessetti gaafa ittaanu deebi'ee too dhufe. Amma deebi'ee dhufe dullaadhumaan na qabachuudha wanni isaaf hin jiru. Eessaa fiddee horii kanaa naan jedhe. Maal bakka fee yoo fidee maaliin jedheen si anatti itti gaafatama yoo itti qabame yoon hatee fidee yoon qabees maaltu si galchan jedheen. Jennaan lakki inni maa sirriidha garuu akkam eessaa argattee jennaan ittan maal akka ta'e si barbaadee si dhabnaanani isa bira dhaqee karaa san ishiin fuutee dhaqxee jennaan attamitti isaan bira dhaqxaa naan jedhe. Maali? Kana gochuun sirran turree naan jedhe. Lakki ka horii san hoggaa fuutee deemtu horii kana hunda eessaa fidde jettee too'ii dura maal hin gaafatin hin jedheen. Horii san nan deebisa bakka sanitti nan gaafatin eessa goote horiin sun amma ati horii sanuyyuu jaarmadhaa ergitee fi erguu baattee kee hin beeku nan si shakkeen jedheen. Amma kanumaan wal mormaa halkan guutuu wal mormaa bulle. Maaloo gaashee dhiisi hin rafnaa naan jette obboleettiin tiyya. Amma booda akkasumatti wannoo gochaa bulle gaafa lammataatis achuma bulana bira deebi'ee dhufee amma xalaa barreesseetan itti kenne. Executive Committee OLF Urban Executive Committee waan akkanaa ta'ee ture. Inni akkana naan jedhe maali balleessaa maali tan godhe. Kanaafi balleessaa ani godhe san akkan korreektii of godhu natti haa himamu. Yoo kana kun immoo hin himamu yoo ta'e nagaheera rizaayiniin godhaan jaarmaa kana keessa jedhee tan barreesse kana dhaqiititti naa kennin jedheen Executive Committeetti. Tolee jedheen irraa fuudhee deemee guyyaa lama booda deebi'ee dhufee waan san hundumaafuu dhiifama si gaafataniiru. Maal naan jedhe saree waraqata fidin jedheen ani ittiin dhiifama na gaafatan. Maalidhaa naan jedhe hin ta'u fidi waraqata fidi. Dhiifama hin balleessine yoo jedhanii dhiifama na gaafatanoo sanirraa kan hafe atumtuu tan jettu kun hin sobdaa waraqata kana isaanitti hin geessine waanuma hundaa kana hundaan kireetii godhu si jara sun kana gochuu hin danda'ani. Amma kana warratti wal lolaa bullee booda bariisaa sanii lammata mana kanan dhufin jedhee. Nagaheera lammata mana kanan dhufin jedhee. Hin deeme hin dhufne guyyaa 4 mooshaan booda ganama hoggaan ka'ee toffaxara godhuudhaa ta'u kuween gara hojii bariisaa dhaquuf deemti. Achi odoon dhaqin buutee manumatti daayireektilii natti dhufteetti namni wayii si barbaada naan jette. Eenyu? Nama tokkotu si barbaada. Namni kun nama fiildii ture. Maal naan jette. Fiildii eessa ture? Fiildii baha ture. Achii dhufee si barbaada naan jette. Maaliif si wajjin dubbachuu barbaada naan jette. Tole yoom har'a galgalaa naan jette gara hoggaa hojiidhaa baate. Booda nama kana waan inni akka fakkaatu maqaa isaa naa kennitti. Maqaan isaa Nagariidha. Amma nan naqee galgala bayeetan naqee milikita inni harkaa qaba naan jettes harkaa qaba inni anis harkaa hin qabaa wal hin beeknu Nagariidha nama gaafa saniititti. Booda achitti wal agarree na fuudhee mana tokkoon na dhaqee achitti waliin haasaa bullee waan nama sitti odeesse kana hundan itti odeesse kun yooma salphaadhaa soolvii goonaa isheetu wajjin niftaan asumatti galgala wal agarraa naan jedhee gaafa san nan dhaqee halkan guutuu wal mormaa bullee
balleessaa waan kana godhee fi dhiifama haa gaafatu hin jedheen. Hin gaafadhuu jedhe dhiifama balleessineen. Organizational wannoodhaa dhiifama hin gaafadhuu jedhe. Anis amma inni dhiifama gaafatutti anis waan tokko hojjechuu hin danda'u hin jedheen. Halkan guutuu wal mormaa turree waliin gallee ammas beellama fudhannee addaan deemne gaafa sadaffaa walitti deebinee eenyu abbaa biyyaa abbaa jabalii fi eenyu tokko immoo kan jiru tokko isaanis itti dabalamanii nama 4 taane ammas halkan guutuu haasa'aa bullee isheetu achuma jira nama goggogee amma boodarra kan appilaayin godhan jedheen adda bilisummaa Oromootitti tan appilaayi godhan jedheen. Adda bilisummaa Oromoo kun fiildidha moo itti tan appilaayi godha. Booda wannoon dhufe maali nagariin nan fide yaanni inni fide maalin advaazarii boodii an jedhutu ture. Advaazarii boodii san keessa Ibsaa Guutamaa faa Qees Guddinaa faa warra akkasiitas achi keessa ture. Qees Guddinaan illee ka yoo san wannoo ta'eera. Amma isaan wannoo jedhanii jedhame achirratti addaan baane. Amma dhumarratti gaafa tokko Mulugeetan naa bilbilee iftaan galgala hoteela Faasilitti walagarraa kottuu naan jedhe. Tolee jedhee tan dhaqee yoo naquu Mulugeetanis naamaatis isheetunis nagariinis achi jiru. Haayiluu Daargeetis achi jira. Amma haasaatu banamee cherii kan godhu Haayiluu ture. Wallee mala sii godhaa jedhe isheetun. Wallee walgahii kanarratti argamuun isarra hin jiru jedha. Maaliif? Amma kanarratti kirikiriin ka'ee wal mormaa turanii maal ta'aniit booda lakki yaadan kennin malee yaa turuu kan jedhu nagariin wannoo godhee anachuma taa'ee tan dhaggeeffachaa bulee wal lolaa turan akkana nagootanii maalidhaa kissi dhiyeessa isheetun hundaa kissiisaniif isaan immoo deebii kennuufi akkasuma godhamaa ture. Booda walitti deebinaa jedhamee addaan ba'ame. Kuni odoon ta'in dura rakkina achitti ka'e kana jaarman adda bilisummaa Oromoo fala tokko akka uumu akka itti sagalee irratti kennu akka fala tokko uumu kan jedhamu barreeffamee ture. Achirratti maali kan jedhani namni tokko hin dhufaa jedhani. Innis abbaa malkaa kan jedhamutu dhufaa jedhani. Abbaa malkaa san immoo nan beekan gurbaadhuma keenya naanna biraa deeme Yusuf gurbaa Yusuf isaan bira jira. Isatti dhufaa haa inni immoo gaariidha isaanis wal agarraa maachumaanii jedhee inni eegatii turre. Amma booda jidduudhaan maaltu dhufee Yusufi in wareegame. Inni wareegamnaan duulatu dhufaa kan jedhu xalaan immoo biraa dhufe. Duulaan kun eenyu akka ta'e hin beeku. Eenyu inni duulaan kun isumatu koodineemii isaa san geeddarate moo maali kan jedhu. Amma sekiritiin naannoo kana jiru baay'ee hamaadha, cimaadha. Asitti namni fiildiidhaa dhufu baay'ee gaarii miti. Amma dubbiin asitti ka'e kana rakkina asitti ka'e kana advaazarii boodiinis keessa galeera. Asitti isaan wajjin solvii godhannaa namni tokko akka hin dhufne baay'ee haalli isaa hamaadha jennee barreessine.
isa barreessine kanarratti Mulugeetaa fa'aatu barreesse yoo kana ani hin barreessine jarri kunis karaa isaanii barreessaniiru isheetuun fa'anis. Amma asirratti mallatteessinaan jedhanii anis nan mallatteessee hin ergame xalaan suni amma booda duulan hin dhufaa isa ooduu inni dhufee mana qopheessadhaa jedhanii mana bakka adda addaa mana 3 bakka adda addaa kan bulu qopheessadhaa jedhanii makiinaa 3 waan akkasii qopheessadhaa jedhanii inni sun salphaadha. Shugguxii takka tanoo rakkoon itti dhufe jaratti harka kennachuu ittiin wannoo godhu shugguxii takka qopheessaa jedhanii inni isa hin qopheessan jarri. Amma dubbiin kun asitti dhumachaa jira. Namni kun akka hin dhufne. Yoo dhufes immoo guyyaa 15 keessatti kana caalaa hin danda'amu. Asitti wannoo gochuun guyyaa 15 keessatti akka deebi'u tan jedhu barreessine. Muheen hin dhufe gaafa akkanaa dhufa jedhamee hin dhufe. Duulaan kun nan baree amma gaafa san Mulugeetaa fi obboleessa Zagayyee eenyu maqaan isaa afaanii nama deemu. Isaantu dhaqeetoo fuudhe makiinas qopheessinee turre shugguxii isanis qopheessinee turre manas qopheessinee turre garuu makiinaa sana odoo hin ta'in makiinaa biraatiin dhaqanii fuudhan Mulugeetaan fa'aa Adaamaa dhaqanii Adaamaadhaa fidanii dhufanii akkuma achii fidanii hoteela amma timirti ministeera ta'e Itoophiyaa kana Biraanuu Nagga hoteela Abbaasaa Ankaraa maakalaawii soostanyaa poolis xaabiyaa jiru tokko achitti fidanii isaan achitti isa buusaniitti sa'aatii 18 halma halkan qixxeetitti waliin haasofne muhee wajjini. Haala jiru maal akka ta'e everything waliin haasofne addaan baane walitti deebina jenne amma gara guyyaa 15 keessatti deebi'ee deemutu isarra jira ka. Isa kanaanis itti kaaseera. Hin yaalla isa maaliidhaan aan jedhe gara guyyaa 7 booda waa'ee loojistik koomitee kana riipoortii barreessisiin jedhee naan jedhe. Jennaanani lakki ani riipoortii barreessuu hin danda'u. Tokkoffaa black and white lafa kaa'uu hin danda'u. Haalli amma jiru waan akkasii saniin eeyyamu. Anaafis gaarii miti, isaafis gaarii miti. Afaan maanaan itti himaa jennaani toleettan jedhaa jennaan booda lakki barreessuu qabaa jedhee jennaanani tole kaa isumatti na dhiyeessi beellama irraa naa fuudhe isa wajjin nan dubbadhaa jennaan beellama irraa naa fuudhe tan mana haadha Mulugeetatti dhaqnee walumatti gara sa'aatii 6 wannoo jenne dhumarratti ati miseensa jaarmati moo miseensaa miti naan jedhe. Eenyu ka jedhu moo anumaa fi isa miseensa jaarmati moo miti jennaan ani miseensa jaarmatiin jedheen ajaja hin fudhatta moo hin fudhattu naan jedhe nan fudhan jedheen dhumatee jira naan jedhe barreessii naan jedhe. Maalumaaf barbaachisee jennaan tarii ati hojii biraatitti geeddaramuun hin malaa yookiin immoo fiildii dhaquun kee hin malaa kanaaf barreessii naan jedhe. Tole jedhee tangalee barreesse. Anan barreesse garuu warra achirratti waliin hojjenne sani nama 15 sani maqaa namootatis akkatti jaarmichatti fufuu danda'an maqaa isaaniitis hundumaa waan tokko nambisini barreessin an jedhe maqaa namaan barreessine nama 15 an jedhu nama 15 sun eenyu fidi jedhaniiti ji'a guutuu na tuman maqaa jara sanii himuun barbaanne maqaa ijoollee sanii. Amma barreessetan itti kenne ji'a 2 booda
mu'eedhaan maakalaawitti wal agarre. Waraqaan inni itti kenne suni maalin koloneel somebody bulchaa maakalaawii isa harka jira. Olumas gara torban tokko jechuun danda'a. Na gaafatu kitaaba kiyya keessatti himeera. Kana jedhi jedha waraqatatti isan dubbisa yeroo hundumaa ashuma dubbisaa kan na gaafata. Dhumarratti waraqatatti isan fidee too'ina fuuldura kaa'e. Akkasitti naa dhumatee wannumtuu hunduu hin dhumatee 1980 January hundumti keenya akka jirrutti namni tokkicha odoo nafini guuramnee mana hidhaatitti namne. Wanni ajaa'ibaa immoo waggaa meeqa booda gaafa Maccaa Tuulamaa san Oromoon riijenii hunda bakka tokkotti hidhamee mana hidhaatan gale. Ammas immoo warri achitti walitti qabamnee hidhamne kun riijenii Walloo fi eenyu Boorana qofatu keessa hin jirre natti fakkaate. Hundumtuu namni hunduu achi keessa jira. Maqaan nama achirra jiru marmaariin kiyya listii isa fuuldura jira. Gaaf tokko kaasee nama tokkotti kun nama 96 warra baratanii bee warra looyerii warra yuunivarsiitii barsiisota bee warra maalidhaa jedhee listii hoggaatti agarsiisu achirratti nagee maqaa nama 96. Kitaaba kiyya irratti illee 74 meeqan barreesse kan yaadanne. Amma warra achirratti qabamnee achitti dhiyaanne suni baay'een keenya waliin beeknu hanga xiqqoodha ta'u wal beeku. Wanti wal beeknu sun immoo organizationaalii qubaan lakkaawwamna waliin beeknu. Garuu achi keessaa nama 96 san hunda isaanii hin beeku namni tokko jira. Nama san hunda guursisee wannoo godhe. Hundumti keenyaa guurramnee mana hidhaa gallee mana hidhaa gaafa gallu nu dura ji'a 3 dura Oktoobar natti fakkaate. Oktoobar keessa warra Tigree akkuma keenya kana guuranii achitti nu dura naqanii achi numa biraa baasanii gaabinaa maal izeewotaa jedhanii guuranii an ajjeesantu jiru. Amma mana hidhaa gallee mana hidhaa hoggaa gallu hoggaa meeqaa hoggaa 12 ture. Garuu yeroodhaan namni yaa'atii ture. Hoggaa mana hidhaa turre san keessatti wanni ani baradhe maaliif maakalaa keessa hoggaan ture. Gurbaa tokkotu warra Tigray Liberation Front warra jedhan warra rukutamanii too'ii mallasfaa harka kennachiisanii mana hidhaatitti naqantu qabamee too dhufee na bira ciisaa. TPLF dha akkatti waan mallasisaan godhe maal natti hima. Isaatu na wajjiniin seelii tokko keessa jirra. Hoggaa inni achi dhufe sani maali kan jedhame nama tokkotu nama Jimmaatii maqaa isaa yaadadhu Karchalleedhaa dhufee raawwateeti. Dhufeetu manatti waliin turre seeluma tokko keessa hiikamuudhaaf dhufe maakalaawii. Woona argu hirrifate jirtuu naan jedhe. Jirra hin jedhe maali? Isaan bee warra maakalaawii jiran OLF hunda isaanii akka jiranitti fixanii jedhameetu odeeffama kaffitanyaa 26 keessatti jira. Kaffitanyaa 26 jechuun Karchallee jechuudha. Amma gaafa sanii waan san kabarii gochuudhaaf warri OLF taatanii gadi baati nyaata deddeebisaadha achumaan fira keessan argisu kan jedhutu ture. Oromoon baay'een ba'uun barbaanne obboleettiitii an arga jedhee tan nan ba'e gaafa san. Gurbaan kun seelii kiyya keessa ture gaafa san. Dubartii takkatu gaafachuu dhufe kanaafan fide egzaampilii kana. Amma
eenyu maal fakkaattiin aan jedhe akkana fakkaattiin jedhee obboleettii ta'e akkamitti wallaaltaan jedheen obboleessa kiyya jetteerti. Jennaan gullanan sitti maa maqaa ishii naa gaafadhuu naan jedhe. Tolee maqaa gaafadheef akkana jedhamti jennaan attamitti akkana ta'a jennaani noo hidhamnee beeyii naan jedhe. Yoo hidhamne TPLFini nama onnoo godhaa jedhe nama ramadaa jedhe nama hidhame sani maqaasaa itti kenna jara tokkotti nama tokkotti jedhe faamilii tokkotti. Faamiliin suni dhaqee nyaata geessaa fi uffata irraa fuudhetti uffata miicee fi uummata fuudhee deebisaa qafa walaalee garuu obboleettii dhumatti Tigreedha akkasitti warra akkasiitti obboleettii yaa miti naan jedhe waan akkasii kana maakalaawii keessatti argine hin beeknu. Warrumti nu beekuu iyyuu dhufee ta'ee nu gaafatu hin sodaata maali teeraraayizii ta'e konseptii dhumti wannoo jiru hin jiru amma warri TPLF kun sirni isaanii sun hin cabne agarte odoo sirni gadaa cabuu baate keenyas akkasumatti nu gaafata gaafa san dhufee sirni sun waan cabeef sadarkaa san irra geenye. Amma gurbaa kanatu kanatti magaafa san akkamitti akka isaan gargaaran. Karaa biraatiin immoo karchalleen bu'e. Amma bahuudhaaf deemna mana hidhaati bahuudhaaf deemna karchallee bu'ee karchalleetti maal anaan argee gurbaa tokkotu Tigreedha. Baay'ee walitti dhiyaannaa natti dhiyaata. Waan Tigree godhan kunis tarii Tigree ta'uu dhiisuu maal akkaataa inni itti dubbaturra. Gurbaan tokko immoo nama Eertiraati Iluu Baaboor barsiisaa ture. Jarri kun lamaanuu natti dhiyaatu. Maali ati Tigrootuma sana wajjin maaliif deemtaa naan jedhu Oromoon garuu waan isaan natti himanii baay'ee intarastingii waan ta'eef isaan nan dhaggeeffadhaan. Maal naan jedha inni Tigree suni inni Eertiraa sun maal naan jedhe waan addi bilisummaa Oromoo akkaataa deemaa jiru gurbaa san irraa hin dhagaye maqaa Diimaa jedhuu fi maqaa Leencoo jedhu. Nam Diimaa kan jedhamu liidariin OLF tokko maalin Euroopi keessatti Oromoo Demokiraatik Paartii kan jedhamu ijaaramee jira. Achirratti liidarii adda bilisummaa Oromoo Diimaa kan jedhu tokko fa'aa achirra turanii naan jedha. Diimaan beektu lakkanii Diimaan beeku nama nan hin beekne immoo Diimaan dhageenyeyyuu gaafa kun immoo gaafa tokko immoo maal jedha walga'iin tokko ta'ee ture gaara warra Eertiraa san keessa bakka warra Eertiraa jiru san keessatti achirratti liidariin adda bilisummaa Oromoo tokko argamee ture Leencoo kan jedhamu naan jedhe Leencoon beektu naan jedhe lakkisas hin beeku hin jedheen. Nuyi maqumti liidaroota keenyatu nutti hin himamu agartee hin beeknu namni nuti fideetoo nutti himu hin jiru. Inni kanan jechuu barbaadee fi gurbaan Tigreen suni maal jedhaa warra achi keessatti gargaaraman. Maalin talawwaach kan jedhu tokkotu jiraa miti. Luwwaachiin suni gaafa tokko dubartoonni 35 qabamanii dhufan karchallee. Maali isaan jennaani isaan kun warra Tigroota Finfinnee keessa jiranii organaayizidii ta'anii warra mana hidhaa keessa jiran warra gargaaran. Deebisiiti immoo isa biras darbee waraanafis waan akkasii horii erguu naan jedhe. Lawwaaj an jedhu suni wannoodha maalin huqubii sumunii warri irra deemanii sumunii irraa guuruu naan jedhe gurbaan sun. Inni gara biraa immoo maalinni warra dureeyyiitu qabamee dureeyyii kana fidanii achitti naqan. Fitaabeer kan jedhamu tokko fitaabeeriin sun bakka warri dureeyyiitti hidhamu achi keessatti waan an dhukkubsadhuuf achitti na dabarsanii achan jiraadhaa. Fitaabeerii san keessa ganama sa'aatii 10 Tigroonni walitti dhufanii kaartaa taphatu.
sa'aatii 10 maal inni kaartaan isaan taphatan kun walgahii qabuu naan jedha. Maal inni walgahiin poolisiitu waan TPLF irra jiru waan deemaa jiru waan magaalaa keessatti deemaa jiru barreessatti poolisiin isaanii dhufeeti achitti warra hidhamaatti kennaa jedhe waan san dubbisanii raawwataniiti hidhamtoota achi keessa jiru TPLF maalirra akka jiru informationii kennuufii jedhe. Kan biraamoo warra dureeyyiitu jira. Dureeyyiin baay'eetu keessa jira. Baay'ee warrumaannoodhaa hin gargaaru. Dureeyyiin kun warra isaaniititti wannoo godhaniiti kun hoolaa nama 3-4 ta'anii hoolaa qalaniiti foon kan tolchanii maal godhanii biddeena kanam godhanii fidaniiti kennuuf isaaniif erguuf achitti. Jarri suni biddeena dhufu sani hin gurguru warra hidhamaa kanatti. Biddeena gatiin biddeena sanirraa bahu TPLFif deema isaan gargaarudha. Kan biraamoo maaltu ture gaafa nuyi mana hidhaatii ba'uudhaa ta'an mana hidhaatii gadi baanu sani salma dura odoon ta'in maaltu ture warri Oromoo Democratic Organization ijaarame kan jedhan sun OPDOdha. Gurbaan natti mesiin jedhu. Dhufanii raawwataniitti Oromoonni numa keessa warruma waliin hidhamne keessa Oromoonni bifa biraatiin gadi ba'eera. Oromoo Democratic Organization hin jedhu gadi ba'eera sirmaayyuu waraana wannoo godhachaa jiru Baale keessatti naannoo Dallootitti amma firoontii tokko bananiiru naannoo Gindabaratittis firoontiin tokko banameera Wallaga keessattis banameera kanaafi amma karaan amma ittiin deemnee allayyaadha kun gaarii miti amma jarri kun waan gaarii hojjechaa jiru odoo Tigreen nufinni waa gochaa jiru achitti akka galluu warra jedhantu nu keessa akkas jedhu warra akkas jedhutu jira jarri sun akkasitti hoggaa wal gargaaran. Anumaayyuu na gaafatanii miseensa akkan ta'u na gaafateetu jira jennaan maaliif akkana gootaa maal akkanumatti oduutee jennaan maalaan jedhe lammata bishaan gaanii jette hantuunni naan jedhe maali jennaani oduma waan ta'e nyaattu barbaaddu bishaan gaanii hanguute keessatti kuftee achi keessaa utaaltee ba'uu dadhabnaani lammata bishaan gaanii jettee achi keessatti hin kufu jettee geeddaruutu nurra jira akkas faanaan jedhan. Deebisiiti immoo maaliin jedhanii barcuma jettanii raawwattaniiti jaraan barcuma irratti wal loltanii raawwattanii maqaa Oromootiin mana hidhaatitti nu guurtanii warra jedhutu jira. Waliin dubbannee to'ii waan tokko gochuu hin dandeenyu agartee. Jarri kun hamma kana hunda deeman. Amma gaafa mana hidhaatii baanu hangurbaan sun natti mee gaafa Londanitti walgahiin ta'u sani gaafa wannoon mangistuun baqatee ta'u ba'u sani already maalin faras beeti bakka jedhamu beektaa Finfinnee kan naannoo faras beetitti galgala warri Tigree kun achitti wal ga'anii raawwatanii mallas London taa'ee raawwateeti ajaja kennaafi naan jedhe transitional government ijaaratii jiru jedha. Waan akkasii hojjechaatii jirra. Nu yoo achii baanu ka already magaalattii Finfinnee kana transitional government suni booda ifatti gadi ba'e malee underground hojjechaatii ture jarri. Nu achii gadi baanu wanni tokko hin jiru. Warri achi keessatti waliin dubbanne faca'eera nama 10 moomee kan gaafa santan baanee achi baanu nama tokkicha nama beeknu anitti baanu jiru. Organization hin jiru addi bilisummaa Oromoo Finfinnee keessatti 1973 dhaabbatee
1991 Tigreen ani biyya Tigree keessatti dhaabbatte guutuu Finfinnee yoo mobilaayizii gootu nu gadi baanee garatti garagarru wallaallee garatti dheessinu. Naa haala san keessatti tan hidhaa baane haala saniin haala akkas jiru saniin hidhaa keessa seenne haala akkas jiru saniin mana hidhaa keessaa baane achi keessais baane jarri hoggaa lafa jala isaan transitional government ijaaran sani nu gadi baane odoon bubbulin maaltu ta'e abbiyyuudha telefoona bilbileetan abbiyyuun Londanii telefoona nu bilbilanii ibsaa guutamaati fi abbiyyuudha telefoona bilbilanii mee wanni jiru hin jiru naannoo sanitti amma ta'e nama wayii waa organaayizii godhan walitti qabaadhaan hin jedhanii too nutti himan. Amma maal gochuu dandeenya akkamitti akkas gochuu dandeenya amma oluma kanaan jiru karaa dhihaatiin namni tokko dhufee jedhanii nama san dubbisiinaan jedhe abbiyyuuni organaayizii naa godhee nama saniin telefoonaan walitti dubbannee tan wal agarre mana gurbaa tokko Ali Yusuf jedhama. Ali Yusuf kun nama bahaati. Suuqii qaba markaatoo keessai waliin turre mana hidhaa Dargii keessa wal beekna. Mana isaatitti dhaqiinaan jedhanii mana isaatitti dhaqeetan yaaltoleeraa wajjiniin achitti wal agarree waan deematii jiru waan deemaa ture natti hima. Yoon argu baay'ee qorraa tokko waanuma ta'uudha achi keessatti ta'uudha deemuu hin beeku. Walitti deebineetti haasofnaa maal jedhee talkaa waliin bullee addaan deemne. Amma booda maaliin jedheetan guyyaa ta'e booda jaalle abbiyyuu gaafadhee jaalle abbiyyuuni mee abalu wajjiniin dubbadhuu naan jedhe. Addisuu Bayyana Zalaalan Bantii Ittafaa Jootee jedhe. Jarri kuni wal beekna yuunivarsiitiitti waliin qabsaa'aa turre garuu sarkilii mi'eesson keessa paartilii sarkilii mi'eesson keessa jiru addisuunillee achiin jiru jarri lamaan Ittafaan inuma waliin ture. Booda garasitti harkifame Zalaalamis akkasuma ta'e baay'ee wannoo ture innis amma jara saniini waliin dubbadhuu naan jedhee tole jedhee tan jara waliin beellama qabadhee halkan tokko guutuu waliin haasaa bulle. Halkan tokko guutuu waliin haasaa bullee waanuma rakkina darbee kana wannoo jennee yeroo sanii ijoolleen baay'een warri lafa jala dhokatanii jiranii baay'een isaanii organaayizii godhanii ta'anii kun gara Wallaggaa kun gara Arsii kun gara Baalee kun gara maalii deemanii raawwatanii nama organaayizii godhuudha. Walitti deebinaa jennee addaan deemne lamataa walitti hin deebine. Walitti hin deebine waluma eegnu kaamma hundumtuu gara faffaca'ee Tigreen dhuftee jirti bakka jirtan hundatti information nutti kennamaa ture. Naannoo uftanitti deebi'aati hundumti keessanuu ofiisii adda bilisummaa Oromoo banaatii kun kontiroolii adda bilisummaa Oromoo jala jira jedhaadha kan jedhu information akkasii tokkotu ture. Ahmad Ajimal Baalee dhaqee Baaleetti gara ofiisii meeqaa ijoollee qabatee ofiisii meeqa bane Baalee keessatti waan akkasii tokkotu deemaa ture. Na homaa gochuu hin dandeenye. Amma oduma kanaan jirru Tigreenis galteerti. Amma gaafa 28 galte ishiin nu gaafa 23 baane gaafa 28 galte addi bilisummaa Oromoo invaayitii goote mana isaatitti isa san booda addi bilisummaa Oromoo kan dhufe adda bilisummaa Oromootis
gaafa san baanee nama kumaan makiina dhumtuu garatti deemu wallaalee gaafa san adda bilisummaa Oromoo simachuudha. Eenyu Tigreenuu taphni marfiidha farqii fi matarayyeesii didichiisaa turte maalin receptionii akkanaan arganne akkas jedhu namni makiinadhaan ogaa deemnu namni karaarra deemu akkas nuun jedha wannoo ta'e. Amma achi fuunee isaan dhaqnee simannee fuunee bakka tokko hin geenye wannoo jennee san booda ka maaltu dhufee walgayii tokkotu waamame. Walgayiin kun nama Bayyanaa Abdii kan jedhamu. Bayyanaa Abdiin kun paarlamaa keessa ture. Isatu walgayii tokko waame. Walgayii san irratti nama baay'eetu dhufee achi dhaqne nusi akkuma warra kaaniti akka nama miseensa jaarmaa tokkootitti waa hojjetu odoo hin ta'in akkuma warra kaani akkuma obzarvariititti dhaqne achitti dhaqnee eenyu jaarsi kun hin dubbatu waan gara biraatti achirratti jaarmaan gaafa san achi galanii jaarmaa shantu achi walgayii san irratti argame. Jaarmaa shanan san keessaa jaarmaan sadi abbaan biyyaa Suudaanitti adda bilisummaa Oromooti walitti fide shanaffaan tokko adda bilisummaa Oromooti shanaffaan jaratti itti dabalame achirratti Leencoo fa'aatu haasaa godhaa ture. Haasofni godhamaatii ture jaarmaan arfanii walumas afaan tokko dubbatu. Warra abbaan duulaa garuu afaan inni dubbatu xiqqoo waan gara biraa ture. Amma haasaa baay'eetu ta'ee gaafa sanii wannoonis warri alaa kunis Dr. Makuraan faanis achirra turan gaafa san warri alaa kunuu warri ergamanii dhaqanii turanii. Amma haasofni hin godhamin hin jiru. Harkuma rukutuutu nu dadhabsiise wanni godhamu afaan namaa keessaa ba'u. Gaafa sanii guyyuma 2-3 booda Oromoo waan bilisummaa isaa argatu fakkaata haasofni achi keessatti godhamu. Garuu akkaataa abbaan duulaatti dubbatu wannoo miti garuu akkasumatti dubbatee waa dubbatame san hundumaa bishaan itti naqa haasofni isaa. Amma itti fufnaa jedhameeti addaan ba'ame. Addaan baanee guyyaa 2 moo gaafa guyyaa 3ffaa ammas waamame Beeraayi Tiyaatiritti. Beeraayi Tiyaatiritti gaafa san nama 100 meeqan lakkaawwamutu dhufee bakka taa'uuf bakka dhaabbatu wallaalee. Booda achirratti olumas gara sa'a 6 tan haasofni godhame. Achirratti warra OPDO'tti argame warra Tigroota jechuudha. Ammas akkuma gaafa duraa san waan isaan dubbatan xiqqoo akka anuma gaafa duraa sanuu wayya gaafa duraa san warra xiqqoo bibilchaatodha isaan akka itti dubbatan qabu. Warri amma dhufan kun dabballoota erganii dabballoonni kun ishiin dubbattu namatti hin tolu. Ammas waliigaluu dadhabameetti isa sadaffaatu waamame. Isa sadaffaa san irrattis hundumtuu akka argamtan jedhanii waan san tan gara warra OPDO'tiin dura dhaabbachaa ture nama tokko nama biyya alaattu ijoollee warra Tibo'aa wajjiniin wannoo godhaatii ture. Na achitti yeroo dhumaatiif achirratti addaan ba'ame lammata walitti hin deebi'amne achirratti dhaabbate.
isa kanan himuu barbaade akkamitti gaafa mana hidhaa gallu sanii haala akkamii keessa akka turree fi achi baanee tooyi gaafa mana hidhaatii baanu haala akkamii keessa mana hidhaa keessatti haala akkamiitirra waan achi keessatti argamne argaa dhageettiidhuma malee kuni waan ani dubbadhe kana namni fudhatu miti ani waan an argee fi waan an dhaga'ee fi waan an dhaga'ee fi waan namni dubbatu neetanii maa jiru. Hayyee jaalolde barakaa argadhaa seenaadha wanti dhagaanis waan namarra dhaqqabee namuu takka takkaan waan ofii keessa dabarfatee naa qooddatu hawaasni dhaloonni immoo kana hunda walitti qabee kabiraas daddabalatee seenaa guutuu tolfachuu danda'a dukkanarraa iftiinsanti bahuudhaaf waa beekuun waan darbe beekuun waan jaallan qabsaa'onni hangafoonni keessa dabarfatan qajeellota qulqulleessanii beekuun waan hadhatti jiran karaa boritti deemuu barbaadaniifis namaaf ifa ta'a dhalootarraa dhalootarratti ifa dukkana keessaa ifatti bahama kanaaf barakaa argadhaa baga jiraattanii nu gammachiistani waa lama sin gaafadhu kana irratti waan sin dubbattan tokko muhee dheessaa qabame booda hoo dhageessan hidhaa seentanii jechuufan muheen bakka kamirraa qabame. Muheen maal teessite kaa'ee ani erga ajaja sanaa kennee waraqata barreessee waraqata sana mulugeetanumatti kenne malee isaa arguu hin dandeenye jettan sii kennaa isaa erga wal arginee hin beeknu erga torban tokkootii naan jedhe. San booda nan bilbilaa muheen eessa jira hoggaa naan jedhe hin beeku bakka inni jiru naan jedha. Muheen eessa jira hin beeku bakkuma inni jiru naan jedha. Akkasumatti booda abdii kutanne olmas gara ji'a lamaa boodaan sanuuyyuu maakalaawitti natumanii dokumentii inni fuudhee kenne saniif natumanii isa odoon argin dokumentittiin argeeni. Ani inni baay'ee kan jedhu amma sa'aatii saniititti yookiin immoo karaa irratti namarraa fudhatanii yookiin immoo nama boojii irraa fudhatanii jedhe malee muhee irraa fudhatan tan jedhu wanni hin qabuun ture. Amma booda inni koloneel Laggasa maalinni durataa wannoo maalinni heddii maakalaawii ani amma torban tokko walumaa torban lamaayyuu hin ta'a. Komitee na gaafatu san isatu sherii godha ture. Keessauyyuu immoo gaafiiwwan waraqata san keessa ka'urraa isatu na gaafata ture. Amma gaafan dhumarratti waraqata fideena dura kaa'ee waan an dubbadhu wallaalee duraan mormaataan ture miseensa adda bilisummaa Oromootii miti jedhee tan mormaatii ture. Gaafa maandee, gaafa tuusdee, gaafa weenisdee, gaafa kamisaati natti fakkaata guyyaan kun. Amma booda dubbachuudhuman dadhabe dubbachuu dadhabnaan baay'inaan jedhee baay'eetan xiqqoo haala turraan ammas waamaa naan jedhanii deebi'ee hin beektu waraqata kanaa naan jedhe hin dubbanne maal barbaachisa dubbachuun barbaachisu. Peejii 8 achirratti mallattoon kiyya irra jira. Wannoon kiyya immoo koodineemiin kiyya teedii jedha. Mallattoon kiyya achirra jira teediin. Amma baay'inaan jedhanii amma torchii na galchuudha baay'inaan jedhanii nan bahee hoggaan gadi bahee akkana gara mirgaatitti hoggaan garagaru lamin taa'awaallee naan jedhe. Ani miilli kiyya baay'ee amma san natumanii waan gara biraa ta'e isa miila kiyyaan bakka dhaabbadhu laalatan deema. Lamin taa'awaallee naan jedhe.
Jennaana nanumaan jenne anti callifnaan wallee haannis anteen koonoo naan jedhe. Jennaan maal jennaan lamin taawallee naan jedhe akkana garagaree dhugaan laaluu muu'eedha. Harka lamaan sansalataa walitti hidhanii miila lamaan sansalataa walitti hidhanii busee qabaa buseen tun itti kaatee kunoo akkana hurgufama. Inni alaayya humin jedheen. Ayita haal naan jedhe taa'u qaallee naan jedhe. Jennaan alaa qoomin jedheen. Manuma jedhu na wallaalchiseera alaa qoomin jedheen. Attaa'u qoom alaa qoom. Jennaani au qaalloo balnaan jedhe. Yeetu nammaa uqeen jedheen. Antee taa'u qaallee jennaan dhaa'u naa qaalloo jedhe. Eessatti beektaa jennaan naannoo yuunivarsiitii tan beekaa jedhe. Eenyu maqaan isaa jennaan maqaan isaa Waldee Yohaannisii jedhe. Eenyu hiriyoota isaa san beektaa jennaan hin beeku lakkii jedhe. Hin beeku jedhe. Amma akkaataa naan itti jedhe sun xiqqoo waan rifachiiseef hin beeku naan jedhe deemi naan jedhanii. Amma booda nagalchanii mana hidhaa nagalchaniitti nafannisuudha hoggaa wannoo jedhan tokko fiigee dhufeetti atis qaluutti. Isti gwaddanyochuun hin haasaayyachoo jedhe. Inni haasaayyoo jedhanii ija kiyya na hidhanii turanii afaan kiyyas akka inni niyyiin afaan kiyyas hidhaniiru harki lamaan akkanatti na hidhanii mukarraa na buusanii raawwataniiti afaanii fi ijarraa na baasanii harka akkanumatti akkuma na hidhametti na fuudhanii ruumii tokko na dhaqanii balbala hoggaa bananuu Mulugeeta isheetu nagari tumamanii miilli isaanii surreen isaanii kun dhiigan miicamee jira. Hin ciciisu achi. Namaati immoo ulfa turte gaafa sanii ishiin barcuma tokkorra teessi. Akkasittan wannoo muhee sambuudhaan itti ba'e. Ayyee malee bakka boodan dhageenye hidhaa hogguu turtan eessarraa akka inni qabame fa'aa yoo dhageessanii jiraattaniif. Booda akka hin dhagayetti eenyu waan mana eenyu naa fidi gaa gurbaa durataa hojjetaa ture kana tan mana gazzaanyitti qabamanii jedhan achitti walgahiirra turanii achitti qabamee jedhan. Hayyee barakaa argadha ulfaadha. Takkittiin haasaa isin keessatti dubbattan yoo himuun barbaachisaa ta'e jettani nuun qooddattan yoo barbaachisaa mijattanis dhiisuu dandeessani. Maqaa nama kana hundaa'u nama tokko qofa beekan jettani nama 90 wayii sana. Himee bee wannoo kiyyatti kitaaba kiyyarratti Salamoon himeera. Hayyee kabajamoo hordoftoota keenyaa egaa seenaa mana hidhaa xiqqoodhumasii xiqqoo baay'ee gabaabduu takkarraa dubbatanii kanaaf warri gad fageenyaan beekuu barbaadan yoo jiraattanii kunooti kitaabni isaanii 10 minutes mission jedhaniiti the least price for freedom Amazon gubbaatti argamaa hidhaa akkuma isaan jedhan waggaa 12 daqiiqaa 10 barbaadamta jedhamanii waggaa 12 yookaan akka isaan himanitti guyyaa 4133 jechuun dargi numti ofii isaatii kufee jennaan mana hidhaa keessa namni eeguun dhabamnaanuma yaa'an jechuu dandeenya. Sanagaa bittanii dubbisuu dandeessan waan kitaaba kanaa immoo amma dura isaanii waliin dubbannee jirra qophii keenya 202 sanas daawwatuu dandeessan kanuma isin dhaammadha. Egaa obbo Waldee akkuma aadaa keenya waltajjii kana gubbaatti argamtanii seenaa dheeraa seenaa dhawaa kana nuun qoddatu dhalootaaf hambisuu keessaniif hadha sirri deebiitan maqaa hordoftoota waltajjii kanaatiin guddaa isin galateeffadha. Jiraadha baga jiraattaniillee nu gammachiistan. Tole kabajamoo hordoftoota keenya egaa jalqabarraa kaastanii amma dhumaan nu waliin turtanii waan obbo Waldeen nuun qoddatan hordofuu keessaniif maqaa obbo Waldeetii fi maqaa kiyyaanillee guddaa isin galateeffadha. Waan ofii hordoftan maalloo namoota hundaaf daddabarsaa inni kun
seenaa dhaloonni irraa baratuu qabu. Inni jiraatu toltuun jiraatullee sanarraa wayyeeffachuun kanarraa baratanii waan gaarii hojjechuun gaariidha. Kanaaf wayyaadha. Kanaaf walii daddabarsaa haa namni hundinuu dhagahu. Egaa sagantaa itti aanuun immoo jaalolli waliin deebinee waan irraa hafe immoo hamma nu isiniin qoodannutti hadhaaf obbo Waldeef nagaa isinitti dhaammanna. Nagaan nu tura. Nagaatti. Bye.